Nageenyi saniif haa ta'u hordoftoonni chaanaalii kanaa har'a waliin ilaallu waa'ee GATE exam yookaan immoo graduation admission test jechuudha. Waan kan waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma iskiriin irratti arguu jirtan kana wanni nu viidiyoo har'ataan keessatti ilaallu waa shanidha jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti GATE exam maalidha waan jedhu, lammaffaa irratti ammoo kontentiin yookiin qabiyyeen GATE exam maalidha, sadaffaa irratti ammoo parpesiin ammoo barbaachisummaan qormaata kan qoramuu yookaan fudhachuu maalii waan jedhu, akkasuma akkamitti passing score yookiin ammoo qormaata kan dabruu dandeenya waan jedhuu fi dhumarratti example xixiqqoo wayii qormaata kana wal qabata waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu namni chaanaal kanaaf haaraa taatan illee kontentii akkanaatii fi kontentii faayidaa qabeeyyii hedduu waan irra gadhiisnu subscribe godhaan chaanaal kanaaf maatii ta'an affeerratti jira. Gar viidiyootti GATE exam maalii yookaan jedhu tokkoffarra yoo ilaallu, Ministeerri Barnoota Itoophiyaa bara 2016 eegalee warra maasters yookiin ammoo PhD barachuu barbaadaniif qormaata dipaartimentiitiin duratti iskaanochu qormaata GATE kan akka qoraman seera kaa'amedha jechuudha bara 2016 eegalee. Inni ta'an ammoo wanni waliin ilaallu qormaati kun ammoo kontentii yookiin ammoo qabiyyee akkamiif keessa qabaa waan jedhu ilaallu, qabiyyee gurguddoo 3 qabaa jechuudha qormaati kunini. Tokkoffaani verbal reasoning jechuudha, gaaffii 60 keessa qaba jechuudha verbal reasoning kun. Inni ta'an ammoo quantitative reasoning keessa qaba, gaaffii 40 jechuudha keessa qaba kulleeni. Analytical reasoning kan jedhamu jiran illee gaaffii 25 keessa qaba jechuudha. Akkasuma tokkoon sekshinii kanaa jechuudha isaan kan hojjechuudhaaf sa'aatiin sii kennamu tokko isaatiif tokko jechuudha. Fakkeenyaaf verbal reasoning sa'a tokko, quantitative reasoning sa'a tokko, analytical akkasuma sa'a tokkodha. Walumaa galatti qormaata kana hojjettee xumuruudhaaf sa'aatii 3dha jechuudha kan siif kennamu. Namni rakkoo ilaa qabullee yookaan immoo visual impairment qabu gaaffii verbal reasoning qofa kan inni hojjetu jechuudha. Quantitative fi analytical hojjetu jechuudha. Walumaa galatti dhumsaatii qormaataa yookiin sa'aatii 3 booda bu'aan qormaatichaa yookiin iskooriin kan kee immediately jechuudha siif mul'ata jechuudha. Achumarratti erga sa'aatiin qormaataa xumurame kan jechuun iskoorii keenya achumatti beeknee baanaa jechuudha. Qormaata kan yeroo hojjettu fakkeenyaaf verbal reasoning section kan fudhadhu fakkeenyaaf yeroo kan hojjettu sa'aatii tokko qofa siif kennamaa jechuudha. Sa'aatii kan keessatti forward yookiin backward godhaa waan duraan hojjettee illee kee deebitee sirreeffachuu dandeetta jechuudha. Sa'aatiin tokkottiin sekshinii kanaaf kenname dhumnaan ammoo sekshinii verbal reasoning hojjechuuf yeroo kee waan dhumeef sisteemiin automaatikaalii gara sekshinii quantitative reasoning si dabarsaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatii kan kee yeroo itti fayyadamuu qabda jechuudha. Tatanaatan fakkaatti jechuudha. Amma kan inni itti aanu ammoo kontentii qormaata kanaa waliin ilaallaa. Kontentiin qormaata kan keessatti isuma jalatti verbal reasoning waan akka sentence completion, vocabulary fi sentence equivalence keessa qabaa jechuudha. Akkasuma immoo quantitative reasoning illee percent, ratio, age, problem warra kan of keessa qaba, square, square root, linear equation fi comparison equation fi perimeter, area, triangle waan akka kana of keessa qaba jechuudha. Akkasuma analytical reasoning illee syllogism, graph, histogram, symbol and art drawing of keessa qaba jechuudha. Inni ta'an ammoo kan laallu purpose yookiin barbaachisummaa qormaata kanaa jechuudha kan laallu. Qormaati kun humaanuu relating ta'u jechuudha departmentii kennooliin. Wanni inni qoramnuuf guddoon tokkoffaan critical thinking fi general knowledge kenna evaluate godhuudhaaf. Inni ta'an ammoo GATE scoring kenna only requirement yookiin ulaagaa tokkicha akka nu maasters yookiin PhD seennee barachuuf nu tajaajilu adoon ta'ini pre-request gartee department level examination testidhaan duratti iskan fudhatte achi booda department level examination test fudhatta jechuudha. Viidiyoo tan keessatti qabadhe dhuftan fakkaatti taayitaan tammoo gaafilee tanaa wal qabatan example xixiqqoo viidiyoo tan keessa qabadhe waan sana dhufuu fi subscribe godhaan na eegan affeerratiya. Ciao.